Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoota Qubee TV oduu qubee yeroo kanaa kan sirriitti himu Haaleensaa hordofaadha. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan Afrikaa Kibbaatti daawwannaa hojii taasisaa jiraachuutu himame. Itmaajooriin waliigalaa raayyaa ittisaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan Afrikaa Kibbaatti daawwannaa hojii taasisaa jiru. Fiild Maarshaal Biraanuun afeerraa Itmaajorii waliigalaa raayyaa ittisaa Afrikaa Kibbaa Jeneraal Ruudizaanii Mooppiyawaaniyaan taasisaniif hordofee Afrikaa Kibbaatti daawwannaa irra jiru. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaaf mooraa waajjira olaanaa raayyaa ittisaa Afrikaa Kibbaa keessatti agarsiisa waraanaa garaagaraan simannaan ho'aan taasifameef kabaja isaaniifis madfiin yeroo 13 dhukaafamu ragaan Afrikaa Kibbaatti waajjira qonsilaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Hariiroon seena qabeessi uummataa fi biyyoota lamaanii bara dheeraa lakkoofsisee dabalaa dhufuun tumsa waraanaaf bu'uura kaa'uu isaa marii taasisaniin ibsame. Yeroo itti aanuuf hariiroo biyyoota lamaanii caalmaatti cimsuuf murannoon jiraachuu marichaan ka'ee jiras jedhame. Baankiin Gadaa godina Baalee magaalaa Roobeetti damee haaraa banuun eebbisiise. Baankiin Gadaa daangaa kenniinsa tajaajila isaa babal'ifachaa kan jiru yoo ta'u, guyyaa kaleessaas damee isaa godina Baalee magaalaa Roobeetti argamu eebbisiisuun ifatti hojii eegalchiise. Dabalataanis baankichi qonnaan bultoota adda duree fi hawaasa naannichaaf leenjii intarpirenershippii fi ogummaa daldalaa kan kennu yoo ta'u, abbootii aksiyoona baankii Gadaa magaalattiif naannoo isheetti argaman waliinis marii bal'aa taasisee jira. Agarsiisni gobee fi shinooyyee marsaan shanaffaan qaammee tokko hanga fulbaana 10 bara 2016tti akka gaggeeffamutu himame. Agarsiisni gobee fi shinooyyee sirna boonsaa uummanni Oromoo kaleessarraa qabu ifatti kan agarsiisuu fi dhalootaa dhalootatti akka darbuu fi mul'istuu aadaa fi duudhaa isa olaanaadha. Hoogganaa itti aanaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Biraanuu Buuxee ibsa kennaniin akka jedhanitti agarsiifni aadaa shinooyyee fi gobee qaammee tokkorraa eegalee hanga fulbaana 10 bara 2016tti magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa hundaatti magaalaa Shaggarii godinaalee garaagaraatti kan gaggeeffamu ta'uu heeran. Sirni kun aadaa Oromoo keessaa tokko kan ta'e sirna galateeffannaa fi hawwii gaarii bara haaraa simachuuf qeerroof qarreen uffata aadaa garaagaraatiin faayamuun sirboota birraan bari'uu ibsuun daandii irraa fi bakkeewwan adda addaatiin gobeef shinooyyee agarsiisuun duudhaa kaleessa Oromoon qabu mul'isuu akka ta'e himan. Sagantaan kun qindoomina biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa fi dhaabbata Boraatii Aart Promotion waliin ta'uun kan gaggeeffamu yoo ta'u, hojii gaggeessaan dhaabbatichaa dargaggoo Biruk Girmaa gobeef shinooyyeen sadarkaa yuuneeskootti akka galmaa'uuf hojjetamaa jiraachuu ibsanii jiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen manneen jireenyaa 1686 harka qalleeyyii fi namoota biyyaaf oolmaa oolaniif dabarsanii kennan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen magaalaa Finfinneetti manneen jireenyaa 1686 ta'an harka qalleeyyii fi namoota biyyaaf oolmaa oolaniif dabarsanii kennan. Manneen jireenyaa kunneen meeshaalee manaa hundaa kan guuttatanii fi sadarkaa isaanii kan eeggatan ta'uu Aadde Adaanech fuulbarruu marsariitii hawaasummaa isaanii ibsan. Jiraattonni rakkoo hawaasummaa olaanaaf saaxilaman bara haaraa abdii haaraan akka simataniif manneen jireenyaa kun kennamuu fi kaasan. Abbootii qabeenyaa fi qaamolee mul'anni kun akka milkaa'uuf hojjetanis galateeffatanii jiru. Manni maree magaalaa Shaggar yaa'ii ariifachiisaa tokkoffaa gaggeessaa jira. Manni maree bulchiinsa magaalaa Shaggar yaa'ii ariifachiisaa tokkoffaa Finfinnee galma aadaa Oromootti gaggeessuu eegale. Manni marichaa dhimmoota adda addaa irratti mari'achuun murtoo ni dabarsaan ni eegama. Karooraa fi baajata bulchiinsa magaalichaa irratti mari'achuun ni raggaasisaanis ni eegama. Guddina magaalichaa saffisiisuuf taarifni madda galii mana qopheessaa dhiyaachuun ni mirkanaa'an ni eegama jedhame. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeeti. Amma immoo oduu maddeen alaarraa arganneen isinitti hima. Hoogganaan yeroo Gaaboon Jeneraal Biraayis Oliguu Niigwaaman biyyattii bulchuuf kakuu raawwatan. Jeneraal Niigwaaman fonqolcha torbee darbe keessa pirezidaantii biyyattii Ali Bongo irratti raawwateen hoogganaa kan turan yoo ta'u, humni waraana biyyattii hoogganaa biyyattii taasisuun filachuun isaanii ni yaadatama. Hoogganichi waadaa masaraa mootummaa biyyattiitti galan kanaan hanga filannoon bilisaa fi amanamaa ta'e Gaaboon keessatti gaggeeffamutti aangoon harka isaanii akka turu, sana booda garuu qaama karaa seeraa qabeessaan filannoo biyyattii injifateef karaa nagaa aangoo dabarsee kennuuf qophii ta'uu isaa akka himetu gabaa Jeneraal Niigwaaman kan dura eegduu dhuunfaa abbaa pirezidaantii Ali Bongo ta'uun tajaajilaa kan turan yoo ta'u, osoo fonqolchi aangoo kun hin raawwatin dura immoo hoogganaa eegdota Rippaabilikaa akka turanii fi ilma wasiila pirezidaantii Ali Bongooti jedhame.
Pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un Raashiyaa daawwachuuf akka jiran himame. Akka gabaasaaleen mul'isanitti pirezidaantichi ji'a kana keessa gara Raashiyaa imaluun gita isaanii Raashiyaa Vladimir Putin waliin wal arguuf karoorfatanii akka jiranidha. Qondaaltonni Ameerikaa CBC'tti himan jechuun BBC'n akka gabaasetti hooggantoonni lamaan haala Kooriyaan Kaabaa waraana Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti gaggeeffamaa jiru irratti meeshaa waraanaa Moskoof ittiin dhiyeessuu dandeessu irratti ni mari'atu jedhame. Biyyattiitti bakka hooggantoonni kunneen lamaan itti wal arguun mari'achuuf jiran adda ba'ee kan hin ibsamne akka ta'ee fi biyyattiitti bakka hooggantoonni kunneen lamaan itti wal arguun mari'achuuf jiran adda ba'ee kan hin ibsamne akka ta'ee fi maddeen gaazexaa The New York Times'tti akka himanitti immoo pirezidaant Kim baabura eegumsi cimaan taasifamuufiin akka imaluuf jirantu gabaafame. Daawwannaan kun kan adeemsifamuuf jiru erga Waashingteen odeeffannoo haaraa deeggarsi meeshaalee waraanaa biyyoota lamaan gidduutti taasifamaa jiru haalaan guddachaa jiraachuu isaa ibsitee booda akka ta'e gabaasni kun ni mul'isa. Akka dubbi himaan mana maree nageenya biyyaalessaa Ameerikaa John Kirby jedhanitti ministeerri ittisa Raashiyaa dhiheenya kana gara Kooriyaa Kaabaa imaluun Pyongyang rasaasa meeshaa waraanaa Raashiyaatti akka gurgurtu amansiisuuf yaaluun isaanii ni yaadatama. Meeshaalee waraanaa daawwannaa ministeera ittisa Kooriyaa Kaabaa kana irratti agarsiifaman keessaa misaa'illi pilaastikii ardii qaxxaamuruu danda'u jedhamu tokko yoo ta'u Kooriyaan Kaabaa erga weerarri COVID-19 mudate as daawwannichaan yeroo jalqabaatiif balbala ishee biyya alaaf yeroo itti saaqxeedhas jedhame. Putiniif Kim xalayaa wal jijjiiruun tumsa biyyoota lamaanii akkaan dabaluuf waadaa walii galuu isaanii BBC'n gabaase. Gama biraatiin immoo Kooriyaan Kaabaa Raashiyaadhaaf meeshaalee waraanaa kan dhiyeessitu taanaan Ameerikaan qoqqobbii irra kaa'uu dabalatee tarkaanfiiwwan biroo akka fudhattu John Kirby akeekkachiisanii jiru. Oduu ispoortiitiin taphataan lammii Biraazilii fi sarara moggaa kilaba Manchester United Antoniin garee biyyaalessaa biyyichaa keessaa baafame. Federeeshiniin kubbaa miilaa Biraazil dargaggeessa gana 23 Antonii kan inni akka garichaa keessaa dhorkamu taasise miidhaan inni hiriyaa isaa duraanii irratti raawwate jedhamee erga ifa ba'ee boodadha. Sabaa himaaleen oduu Biraazil himannaa hiriyyaan Antonii duraanii isa irratti dhiyeessite kana kan gabaasan yoo ta'u poolisiin Sao Paulo fi Manchester dhimmicha qorachaa akka jirantu gabaafame. Antoniin himannicha kan haale yoo ta'u himannaan kun bu'uura hin qabu ragaan argame jedhame kunis qulqullummaa koo jijjiiruu hin danda'u afaan guuteen dubbachuu danda'a qorannoon poolisii dhugaa fi qulqullummaa koo ni mul'isa jedheen amanaa jechuun toora marsariitii hawaasummaa dhuunfaa isaa irratti maxxanse. Himannaan Antonii irratti dhiyaate kun akka jedhutti Antoniin gaafa amajjii 15 bara 2023 akka lakkoofsa Awurooppaatti jaalallee isaa duraanii kan taatee fi nama Gabri'eellaa Kaavalii jedhamtu hoteela Manchester kutaa lakkoofsa 15 keessatti rukutuun miidhaa fayyaa irraan ga'eera jedhe. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeeti. Oduu qubee waliin ani Leensaa Hordofaan ture. Qophiileen TV qubee kanneen biroon itti fufu. Isaan waliin turtii gaarii gama kootiin nagaatti.